sii tana akka kaatitti dubbistu moo akka saatitti dubbistu? Yeroo baay'ee namoonni confused ta'an kanarratti sii tana akka kaatitti yooman dubbisaa, sii tana akka saatitti yooman dubbisa kan jedhu. Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiivii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaan nagaadhaan dhuftan. Har'a haala salphaadhaan akkamitti sii tana kaadhaan dubbisna moo saadhaan dubbisna kan jedhu ammaan booda hin rakkattan. Maaliif malasaa akkamitti akka addaan baafannu isinii qabeen dhufeen jira. Keessattuu warroonni eegaltootaan na waliin ta'a. Chaanaalii kana sabskiraayib gootaan viidiyoo isin fayyadu 300 ol gara 400tti kan dhiyaatu isinii hojjetamee jira. Keessa seenatoo laalaa irraa baradhaa waan hedduu isinii hojjetamee jechuudha. Keessattuu eegaltoota sirriitti isin gargaara. Wanti keessan ol guddisachuudhaaf jechuudha. Warroonni immoo yuutuubiidhaan alatti nama na shaakalsiisuun barbaada onlaayiniidhaan akkana godhi asitti dogongorte naan jedhuun barbaada yoo jirtan lakkoofsa bilbilaa keenyaan nu dubbisuu dandeessanii barachuu dandeessan. Inni biraa immoo yoo viidiyoo isinitti tole laayik godhaa koomentii keessanis barreessaa jechuudha. So amma asirratti maalidhaa? Dubbisa afaan Ingilish kan jedhu irratti. Afaan Ingiliffaa keessatti siintun karaa lamaan dubbisa. There's two ways. Karaa lama. Tokkoffaan jabaa hard C kan jedhamu. Isa hard yoo jabaate akka kaatitti dubbisna. Garuu akka kaatitti kan dubbisnu yoomi yoo jenne siintun jechuudha yookaan caan afaan Oromootuun maal dura yoo dhufte dura akkuma irraa natti ilaaltan dura yuu dura yookaan ammoo koonsonantii yookaan ammoo dubbifamaa dura yoo dhufte jechuudha. Laala amma asirratti fakkeenya yoo laalle ifa isinii ta'a. Kaat jedha. Maaliif kaa jenne? Maaliif saan jedhiin? Dura waan dhufeef jechuudha. Dura waan dhufeef. Asirratti dura oo fi yuu yookaan koonsonantii dura yoo dhufe maal ta'uu qaba jenne? Akka jabaatitti yookaan akka kaatitti dubbachuu qaba jenne. Seeruma kana yoo irra deebitanillee seeruma kana irra deebi'aa dhaggeeffadhaa kanan ani jedhe kana. Ani amma gara fakkeenya tan deema. Kaat. Amma asirratti immoo kap yuu waan ta'eef akka kaatitti dubbisnaa jechuudha. Inni biraa immoo sadaffaan cold oo waan ta'eef jechuudha. Sii booda kan dhufe oo waan ta'eef akka kaatitti dubbisna. Maaliifii seerri keenya irra natti barreessine akkas waan nuun jedhuuf. Cold. Cake waan ta'eef jechuudha sii booda kan dhufu. Dhumarra kan jirtu immoo kaar jettii jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenyuma kanarratti yoo laallu jechuudha. Corn. Maaliif corn jenne? Oon waan dhufeef. Calm. Asirratti immoo ooliin oodha kunillee. Clap. Hara asirratti xiqqoo differensiin tana. Clap kan jenneef koonsonantiidha tun immoo. Ruulii ishee dhumarra jirtu tanaa jechuudha. Cute yuu waan taateef kaa fayyadamne. Cloud elliin koonsonantii waan taateef. Amma immoo seera itti aanu soft C. Akka siititti immoo akka saatitti immoo maaliif dubbisna? Akka saatitti kan dubbisnu sii tana dura sii tana booda maaliin yoo dhufeedha? Aayin yookaan waayin yoo dhufeedha. Siin egaa barreeffamtee booda yoo dhufanidha jechuudha. Kanaaf amma siin egaa barreeffamtee booda maaltu dhufe? Aayidha. Ruulii keenya keessa ni jirti. Kanaafiyyuu akka saatitti dubbisna. City. Then sent jenna. Maaliifii iitu barreeffame sii booda. Seel. Maaliifii iitu barreeffame sii booda. Cereal kan jedhullee akkasuma. Center. Sunillee sanumaa jechuudha wal fakkaata. Mee amma wantoota kanniin laalaame. Gaafiiwwan kanniin laalaa. Kaat kan jedhu kun haardidha. Dubbisuun qabu tureeyyuu isin laalatoo koomentii irratti lafa naa kaa'a jechuudha. Haardi jechuun akka kaatti kan dubbatu jechuudha. Haardi sii jechuun. Soft siin immoo akka saatitti kan dubbatu. Kanaaf gaafii kana amma tokkoffaa irratti isinii deebiseetan 2-3 deebistanii kaat kan jedhu kun amma haardi sii jechuun kaadha. Kaat jennee waan ta'eef kaa fayyadamne. Sooftii miti. Sooft osoo ta'e saa ta'a, saat ta'a. Kanaafiyyuu sirrii miti.
barumsi keenya kanumaa akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Baay'een isin jaaladhaa waan na hordoftaniif, waan na jajjabeessitaniif, yeroo hundaa koomentii keessan waan naa keessanitaniif laayikiin keessan ni jira. Kanuma bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a.